Macaafa fakkeenyaa 28-27 irratti nama hiyyeessaaf kennutti tumtuun hir'atu. Nama hiyyeessaaf kennutti maaltu hir'ata? Isaaf dabalama malee. Kanaaf namoonni hiyyeessa gargaaruu barbaadan hundumaafiyyuu yeroon kun yeroo waamichaadha. Yeroo muraasatu nu hafe jechuudha. Hiyyeessaaf kennuudhaaf yeroo muraasatu nu hafe. Yeroo muraasa nu hafe kanatti namni irratti hirmaachuu qabdan irratti hirmaadhaa jechuudha. Hiyyeessaaf kennuudhaaf, hiyyeessaaf laachuudhaaf kan isinitti tolu akkasumas immoo nama hiyyeessaaf kennutti homtuun hir'atu naaf dabalama jettanii kan yaaddan kamuyyuu jechuudha. Hirmaachuu dandeessanii ammas gargaaruudhaaf jechuudha. Gooftaan sinaa eebbisu, eebbifamaa warri kana gochaa jirtan Waaqayyo sinaa eebbisu, warri hin goones immoo Waaqayyo kana gochuu dandeechan sinaa gargaaru. Sheer walii godhaa, viidiyoo kana laayik godhaa, sheer godhaatii namoota biraan gahaa. Eebbifamaa. Shalom.